هقول كيف بس نمجو هقول أنا خفلان بش خلنا نقول سكنت أوتوا كنا كندي فني كوبي فني ولين تاني بكتك أس درينوا أوتيل سبريا الدراجة إسي قيستي حالا خنا ندبرسون يا خالك يا ألا وانا داتي وانا جايبات خناف خواصلي خينيا سكنت خنا قبتي أكا جمدن أبدي قطو فراقمنا أبلي خينيا هندينو سكنت خنا قبنولي الماجراف قدا قال توما سنينجنا أسمان قرا سكنت تانو تادي برو سكنت نتيانو ستاند أب كوميدي أبنان خفلة عجائبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دران درسي بيا رانتنا درجة ببريدو أكالي مقالة دري دواتي وجين يرو دراتيف for the first time. يرو دراتيف والله سنجا اسمي وجه أكنا ورد في سجنتا كان اسمي ولين قدت شوف ترى أركض شوف يتي ربي قدام قالتهم فدا الحمد لله رب العالمين. أكون بكم يعني يرو إيرا نموتا درا نون استيريو ناصر هدون قالتهم فتشو بربادا فدي أرتي أنيك أبو هسه هي خنجر ويتشورا درا نون استيريو براندي ويتشو خلين mana barumsaatti waltajjiilee garagaraa irratti diraamaa kana hojjechuu ture alatti jechuudha gara sooshaal miidiyaa kanaatti dhufuudhaaf dura Naasir Nuun Istiidiyoo biraan dhaqee Naasir Nuun Istiidiyoo naa galatoomfadha. Naasir Nuun Istiidiyoo bira dhaqee hundeessaa Dirreewud gaa Sharmaarkee Aadam wajjin diraamaa akkaan hojjedhuuf duufaa ture Naasir jechuudha. Caan kun hedduu dandeettii qabaa, dandeettii diraamaa qabaa, nama bakka waan keessa jiru kana baafachuu qaba jechuudha. Sharmaarkee hojii akkaan dalaguuf my opportunity is drama mitmita. Carraan kiyya kadura drama mitmita sambooda jechuudha. Drama mitmita daawwattanii jirtan na fakkaatan asii fi alatti jechuudha. Drama mitmita ada namni hedduun drama sanarratti aadamoo ta'ee waan hin dalage jecha namni hedduun aadamoo jenne ama. Ammaan tana gara wanni itti deebi'uudhaaf namni namaan tolaa mitmita yaadatee qofa. Namni waliin tolaa arraan tana akkanatti isin wajji argamu kiyyaaf hedduun gammachuu qaba. Haaluma kana yoo waliin kan itti fufnu ta'e bakka guddaa geenye jeetii yaada. Tokkummaa fi jaalalli hegeree guddinaatiif abdiidha. Akkas kanaafuu arraan tana hangana walitti dhufne inshaallah warra ramadaana dhufutti akka konsertiitti jechuudha. Dargaggoon magaalaa Dirreedhaa guutuu akkasumattis bakkoota adda addaarraa dhufanii akkanatti jaalalaan akka wal dabarsan abdiin qaba. Gara stand-up comedy fayyattiin dabara. Abshir. Oduu isinii dubbisu qamar qaroomee qamee qamarodee qaanyee qabamee qaaccara bulee quncee qummuttoon dhufee qarraa itti deemu. Dabboon dabbaa baaftee duufamtee dadadheete dararamtee daraartuun distiifidee dorromnaan deeraa seentee dooluun xibbii dachaas dalchiisee. Bakkaan roobee gooree bakkaan buutee bakka dhoyitee bakka baara gaambararee bitaan dimbaar lixee baanaan baajaa dhoyitee. Caartuun ciqqamtee caakkaa seentee carraa ciqciq. Oduun teenya tana fakkaatti gara biraatti isna barsa. Haadhama ganjaanii jirti beektaa. Gaalli hatameeti gandi guutuun gaala kana jechuudha. Waliin qalatee nyaati. Amma gurbaan gaalli jalaa bade kun ganda keessa deemeeti gaala kiyya gartanii hin agarre. Mana kawaassees. Abu gaala kiyya tokko gartanii asiin gakkute. Kanaas maseen gaala kiyya gartanii asiin akkana gadda bira amma gakkute majaaniin. Amma dhaabbateeti warra haadhama gam kana dura dhaabbate
magan jega gaduma fiideetuma waan magan kiyya qofa ganda guutuun yaati ganda guutuuf kira nafan jettee akkasii haati magan iccitii baafte nuumaan daguuna godhee beekta istaandaaf koomedii اللهم صل توقعت والرباديات بيتا الرباديات فيك باديات إيه أما من ما هذا كيتك آتي منا إتبرد بيتا هذا من هذا نكمل لا ليته موجودة كتكاسة إني الرمجالات أما آتي منا وقعت كاسو جنا أمي سيدنا أكملتين جلت تشيسك يجيفان دامي بودا خيئة مو قبل بكوري هنا جرامي baadiyyaa kana keessa bakka horii kana keessa achi seeneetuma waa shukukun godhe mooraa horii diige abbaan manaa ta'e maaltu shakam jaadiyee fayyada qabeeta tanaaf tana jidduu dhaqeetuma jaartiin hundatee fiigee taa'a ammas itti mimmooyiteeti osuma taa'u ammas miin dhungadha jee deemee mooraa horii diiga hoggaa abbaan manaa ta'e achi kute dhaqee dhungata amma taraa sadaffaa gaa aaminaatummaan dhaqi jeen hoggaa taraa sadaffaa taate dubbiin aaminaatummaan dhaqi mee laalimii maaltu mooraa akkana godhe jeen hoggaa fiigee achi dhaqu gurbaan achi mootaaleetuma abbaa manaa dhungoo itti qabu hay hoo maali jee amma rifate lakki nageettiin isin jechuu deemuufi akkasitti aannan nageettiin isin jechuu deema gara gaa qochumaatti achi dabarree looyya fakkaataa lawadaadha akkasii hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa yoomillee jechuudha har'a qofaa miti yeroo biraatillee akkana akka walitti dhufnee wal agarru hojiileen keenyalleen namaan tolti isiniin tolti waliin tolla waan babbareedaa isinii wajjin hojjechuudhaaf anis karoora mataa kiyyaatiin qaba naa jiraadhaa rabbiin nu haa barakeessan mallee. qalbiitii yaseentee gammachuu fi raaxaadhaan qalbiitii yaguuttee yaa rahmaanu yaa raahim aatii qulqullooytee aatilleen na jaaladhu yaa rabbii ol taatee yaa mawlaana hedduu si jaalannaa yaa rabbaana siin gargaarsifannaa suuma qabna nuusuma irkannaa rahmanniiqe bal'aa akka galaanaa sinjaaladha Allah sinjaaladha Allah sinjaaladha Allah sinjaaladha Allah yaa rabbi rahmaanu yaa kan hunda umtee badhaasa guddaadhaa bar aatina badhaastee osoon ansin gaafatin musliima na gootee himamteetu waan dhumtu waan akkananiitee yaa wahaabu si kadhee hin dhaabu yaa tawwaabu shakkii takkan qabu abdiin kiyya aatuma yaa rabbu naa laafisi cufa waan najabu sinjaaladha Allah sinjaaladha Allah sinjaaladha Allah sinjaaladha Allah
يوم سيمالهم فادو ديليتي ينافديسي أنتاني سيخدو غافان فول غيدو في دريسان دبدو ناستر رحمن سيمالين أبددو يا غفار سيمالين جبارو يا جبار سيمالين جيرو هل جاني في قويا والججيرو من كانيسي إلهي ستارو Sinjalada Allah Sinjalada 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 Allah Sinjalada 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 Allah Allah Sinjalada Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ma waji jelo jeti salam tani se. Alhamdulillah Ramadan nene wara rabbina raqay manu hagudu. Wara rabbina ara ramasar ka rabbina hagudu. Wara rabbina wan khadate iramil ka usal hagudu. Du fi Ramadani برندان جالتمي هلك كباتي تيكان قد وليني ملاك تراوي هلوفين ويو قمدي هميلاك خسمة ناتو في دي قمتو تنمرا يا ربي خلو قدي ورا برا برا في رمضان في رمضان خيس ما خيري في رمضان في رمضان داب مسيسي شري جاء رمضان شهر الذكر جاء رمضان بالخير والبر ولك بهنده رمضان كان فاقو في خندي جاللان وانك أبر أرجو ما كبتان قماد بشر مركتان يا أهلا وأهلا يا هلال يا شهر الأماني والأمال فيك نسوم ونقرأ القرآن وفيك يزيد مسلمون الإيمان وفيك يزيد مسلمون الإيمان في رمضان خيس ما خيري في رمضان لا نمسيس شري جاء رمضان شهر الذكر جاء رمضان بالخير والبر durarratti nuumaan irra deebi'uun carraa waan akkamitti hedduu galatoomii waan irraanfadheetu ture waan irraanfatamu hin taane jechuudha. Namni yeroo hedduu hoggaa galata himuu jechuudha waan irrisuu qaba. Kanaafuu galata kana keessatti namoonni ana jechuudha akkan amiirshoon tahee asii bakka kana ga'uun gahee taphatan namoota hedduudha. Fakkeenyaaf kaameeraa ammaan tana na waraabaa jiru kana namni kaameeraa kana jechuudha kaameeraa kanaaf meeshaalee hedduu naa bite goofa ilma hayyuu jedhama Kanaadaa Torontoo jiraata isa naa galateeffadhaa guutan.
akkasumattis maastarasan osoo hin galatu kan dabruu barbaadu warroota Minnesota namoota hedduu jira Oromoonni addunyaarra jiran martinuu ammaasis ijoolleen magaalaa Dirree Dhawaa yeroo rakkoof yeroo bal'ootti na duuba turan jechuudha. Osoo isaan hin jiraanne ani amiir ta'ee mul'adhu jechuudha. Kanaafuu ijoollee magaalaa Dirree Dhawaatis naa galatoomfadha. Kanaafuu hedduu galatoomaan isin jaa namoonni irraanfadhe yoo jiraate namoonni hedduudha. Namoonni irraanfadhe yoo jiraates hedduun of kolchaa hedduun isin jaaladha. Namoonni osoo hin beekus ta'e osoo hin beeknes galata naa ooltan hundi keessanuu hedduun isin jaaladha. Galata keessan rabbirraayi nuumaan hedduu galatoomaa. Hojjettoota Rooraastu sagantaan hanga ammaatti daawwachaa jirtan maal akka fakkaattu waa wal nama gaafachiisuu miti qophee isaan sagantaa kanaa duraan dursee jechuudha hangaftichi Nuumaani. Mee Nuumaan maaltu sagantaa kana qopheessutti si kakaasu? Okay, duratti Rooraastu guddaan sagalatoonfadha. Sagantaa kana qopheessuuf waan nu kakaase guddaan nuti hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa kana keessa haalli ammaan kana deemaa jiru hawaasni keenya wal bira dhufee wajjaaf turu waliin dhiyaachuu jaalala uumuu kana hundaaf murteessaa waan ta'eef dargaggeessa magaalaa Dirree Dhawaa namoota hedduu affeeruudhaan sagantaa kana guddaa akka hirmaatanii akkana waliin nyaannee wajjin dhuunee waliin kafallee waliin taphannee inshaalota keenya yaamnee akkanatti jaalalatti magaalaa Dirree Dhawaa ittiin beekamtu san ammaan kana hojiitti hiikuudhaaf haala kanaan qindeessinee qopheessine garuu wanti tokko wanni yoo ta'an nuti dargaggeessi magaalaa Dirree Dhawaa kun sagantaalee kana akka qopheessinu har'a qofa miti bara dabrees haala bareedaan qopheessine turre baranaas qopheessine turre fuuldura leeroo waggaa waggaatti waan haaraa akka namatti akka qopheessaa deemnu nuti gama keenyaan abdii ofirraa qabna. Kanaafuu guddaa galatoomaa isin jenna hawaasa keenya kan addunyaa maraa guutuu hedduu isin jaalanna galatoomaa. Barana Rooraastu dabalame bara dhufu namoota adda addaa miidiyoota adda addaa affeeruudhaan waan ajaa'ibaa waan addaa haala qofa midhaan yeroo kiyya waan ajaa'ibaa qopheessinee kan hawaasni guutuun akka ajaa'ibaa hordofu goona nuti gama keenyaan uummata addunyaa gubbaa jiru guutuutti ilma namaa waan ta'e hunda ni jaalanna wallaahi. Beekoo osoo Ramadaana keessa maaltu si mudate? Ramadaana keessa waan si mudate ni qaba. Ramadaana kana keessa waan hedduun na mudate. Taddafaarratti mudannoo biraatti miti guyyaa dalagaa ooltee halkan salaataaf dhaabbachuun xiqqoo ulfaata. Kunuu mudannoo irraa takka kalammataa garummoo namoota dhabaa hedduutu jira namoota gargaaruu qabnu. Jasta odoon karaa deemu jiru guyyaa takka Ramadaana kana keessa odoon akkana makiinaan karaa deemu jiru ummaa takka rooba keessa wanni isin gurguruuf deemu jirtu waan qarshii dhibba takkaa dhibba lama kana garummoo roobanni gurbaatti roobu jira akkana ofa kaayatee waan saliin deemu akka malee garaa nyaatteetiin makiinaa dhaabee ummaa hojii yaamini hogaan hoo ummaatti hojii qarshii dhibba sadii nu akkana oguun kannuuf wallahi ummaan sun waan jedhu rabbiin yaa ilma kiyya mee bakka hiriyaan deette furte akka keenyaa jette du'aayin taqtaa tuquu وهم تكلم سندبيني خيسة خي عتيم أنا مخبيه ربي تكتشاف بيتاي أكثر خيسة خي تقول درب بصفاته ولا شو هنا كنا تعلم جد ما شاء الله مدننا بريد تسمع تيجي رواسط بدار سجل مدننا كاية تسيابون آمين زلك الجارون عمل خير جوان ده ما كان خير سنجان كان يا مدرسة هذا مدرسة قبلكم سكتها خنا ورطن أكق أي فمنشورة بقدر وكان كذا إيش مجد مالف يا خنيات والله بتقولي عنيف رمضان خلنا نجي عند الكنيسة ونشان بودات سنجي في النيل صحاب بنيين بنيين في النوج سعيدين في النوج وان بريدا نقول كويسة تياني تلفاني كار رجيس تياني توان كنقوله ليه سو رمضان خلنا نجي مليون ناس منو تاني لم رمضان خلنا نسا عثمان خراب نمنا كار نبتة جمعة وايد كار سمينا هنا وارد مكان ما شاء الله بريد أيه مگر ساخ نيرو نا رنجي کا دیوینا والی گروپ گل وہ اچھی نو جیسے کہ کرتے نو جنجلا چھ اتلو امنا جواب
والرجالات السياقر قارن تسكر وهذا لا تقول أكثر لكن غير شوفي يرتو egaa daawwattoota keenya kabajamoo magarsaa yaanni inni qabu itti bareedaa ture mee asitti keessumaa biraatti kun nama qolchi hayyee maqaa jeeji daama hayyee mee ati mudannoo waan qabdu fakkaata ramadaana kana isa maaltu biyyo yaa ramadaana ogaa dura assalaamu alaykum musliimota marti yaa soomana ramadaana keessa waan namudate so mudannaan akkasii kana mudate jiru gammachuu malee gammachuu har'aa kana malee mudannoo soomana keessa kana mudate jiru kana har'aanta yaa salaatul leelii ni seegalee jira salaatul leelii shaashaa jira achi saasitti nu argamu gadi hedduu wala dubdas ni jira sinjaa waan jiru kana wala tomi DJ thank you egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan har'aa ramadaana kana keessa har'aan qabanne kana fakkaata amma sagantaa waasii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh